Birrata pari illi nur goite, birrata pari illi nur goite. Dili malinka ba rabbi siya goite, dili malinka ba rabbi siya goite. Birrata pari illi nur goite, birrata pari illi nur goite. Dili malinka ba rabbi siya goite, dili malinka ba rabbi siya goite. Wajibatu waya dukut sejumana, wajibatu waya dukut sejumana. Jiru nyalame wajinda barfana, jiru nyalame wajinda barfana. Wajibatu waya dukut sejumana, wajibatu waya dukut sejumana. Jiru nyalame wajinda barfana, jiru nyalame wajinda barfana. Birrata pari illi nur goite, birrata pari illi nur goite. Dili malinka ba rabbi siya goite, dili malinka ba rabbi siya goite. Aluma fi ati sakan wajalana, aluma fi ati sakan wajalana. Hiribati soku wal duradapana, hiribati soku wal duradapana. Aluma fi ati sakan wajalana, aluma fi ati sakan wajalana. Hiribati soku wal duradapana, hiribati soku wal duradapana. Birrata pari illi nur goite, birrata pari ababo nur goite. Dili malinka ba rabbi siya goite, dili malinka ba rabbi siya goite. Nulatu barare wal duratu banna, nulatu barare wal duratu banna. Ya dagara kenya fokus da barbanna, ya dagara kenya fokus da barbanna. Nulatu barare wal duratu banna, nulatu barare wal duratu banna. Ya dagara kenya fokus da barbanna, ya dagara kenya fokus da barbanna. Birrata pari ababo nur goite, birrata pari illi nur goite. Dili malinka ba rabbi siya goite, dili malinka ba rabbi siya. Harkafoonni kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 sagantaan sona guyyaa keenyaa har'aa jalqabee jira. Sonni guyyaa keenyaa har'aa kan irratti xiyyeeffatu
boqochuu Dr. Artist Ali Birraa irraa mari'achuudhaaf deemna yaadannoo isaati jechuudha. Akkasumas maal akka fakkaatu sirni geggeessaa isaanii kan guyyaa boruutiif karoorfamee jiru walumaa galatti jiruuf du'a dhaloota hanga du'aatti waan jiru turtii gabaabaa goonaa hanga xumuraatti sagantaa keenya hordofaa isiniin jenna. Kadiroo Oromoon gaddi hawaasa Oromoo keessatti deddeebi'aa jiru keessattuu kan gaarreen beekumsaa fakkeenyi qabsoo namoonni gurguddaan hawaasa Oromoo keessatti bu'uura gurguddaa kaayan faana gurguddaa dabarfatanii deeman gara du'aan godaanaati jiru. Wanni kun jalqabarra gaddasitti dhaga'ame ibsadhuuti gara sagantaatti taaseen. Akkuma nama Oromoo kamiyyuu duutii yookaan ammoo wanti Ali Birraa guddoonatti dhaga'ama. Garuu ofillee asirra reessitu dhiyoollee waan kan dubbadda jira. Atillee waan jette irrattu jechuun afaanti nu baratee fi du'a yookaan ammoo duutii jenne malee sila jechi kun jechitti fayyadamuu qabnu miti tokko aliin umrii nama akka malee guddaati maanguddooti. Maanguddoon yookaan namni tokkin yoo umrii sun dhaqqabe jechuun boqotanii dadhabanii godaananii maali jechoota jedhan hancufa seenanii jedhan jechoota laguu ta'e du'ii jechuun nama akkasiitiif ittiin fayyadaman akkasitti fayyadaman. Lammaffaa aliin nama jiruu isaa guutuu bu'aa yookaan ammoo hiikoo jireenya jiraachuu qabu nama jiraate. Aliin qaaman deeme malee hojii seenaa wantoota bara baraaf nu waliin jiraate nam dhiisee deeme waan taateef aliin jechuun du'ee yookaan ammoo maaliidhaan haasawni xiqqoo namatti ulfaata waan taateef jechi sun akkasitti sirreeffadhe akka malee gaddinattu dhaga'ame jaalattoon isaanii deeggartoota aartii Oromoo keessattuu maatii isaa cufa rabbiin obsaa fi jajjabina kennuufi Ali ammoo rabbi jannataan haa qananiisu yookaan ammoo badhaasaatiin haa badhaasuu jedhee achi gara sagantaa dabarruuti. Idil addunyaa jechuu dandeenya. Aliin nama waan hedduu keessa dabree mee Dr. Artist Ali Birraa 1948 magaalaa Dirree Dhawaa ganda kaabaa kan gaara ganda qoree duubaan jiru jalatti argamutti abbaa isaa Muhammad Muusaa fi haadha isaa Faaxumaa Ali irraa dhalate waan jedhuun haa jalqabnu. Aliin jiruuf jireenyi isaa xiqqeennumarraa kaasee maal fakkaata waan jedhuun? Seenaa isaa akkuma tu dubbatte Aliin Dirree Dhawaattuu dhalate. Abbaa isaatiif ilma dhiiraa tokkoffaa yookaan ilmi dhiiraa kan inni horate yookaan inni godhate keessaa tokko godhate tokkichi sun Ali Birraa ture. Abbaan isaa nama ogummaa harkaa qabu. Kanaaf ilmi isaa ogummaa harkaa waan ofii hojjetu sun akka inni hojjetu barsiisee sila abbaan waan ofii hojjetu ilma barsiisa yookaan ilmatu dabarsaa jedhama saniin akkasitti guddisee. Haa ta'uutii malee Aliin ijoollummaa irraa kaasee nama sirbaa fi yookaan ammoo shubbisaa fi hawwii fedhii guddaa qabu waan taateef karaa abbaan isaa barbaade san yookaan ammoo karaa abbaan itti guddisee sirba filannoo godhatee karaa abbaa sun irraa gore jechuudha. Abbaan gaafa ijoollummaatti jechuun Ali Birraa akka namni gartee ogeessa harkaa ta'e keessattuu yeroo sanii ogummaan jechuun bishaan bu'aan badhaan teknooloojiin sun uummataan bahuu waan akka malee guddaa ture. Ogeessa sun akka inni tahuufi barbaadee jedhama. Haa ta'uti Aliin jechuun sirbii boojii ijoollummaan kubbaa miilaa taphata. Kubbaa miilaa yeroo taphatu sanii bakka kubbaa taphatutti akka malee sirbaa akka malee sagalee qaba. Jidduun shubbisa jidduun kubbaa taphachaa sirbaa. Suniin jechuun namni kun kennaa addaa qaba aartiif. Kennaa addaa qaba sirbaaf. Kennaa addaa qaba shubbisaaf jedhanii dubbachaa turani. Aliin karuma suniin bara 1960 keessa gara sirbattuu seene haga suni haga ammaan tana
gara waggaa 60 dhiyaatu yookaan ammoo gara waggaa 60 fi artuma Oromoo kan keessattu bifa adda addaatiin beekame mootii artii Oromoo illee tahee Itoophiyaa fi Oromiyaa keessatti akkasumas gaafa Afrikaa bal'aa keessatti jechuun nama guddoo jaalatamu taheeti ka inni jiraate. Akkaataan seenaa isaarraa namoota seenaa isaa barreessan irraa wanni tokko ittiin argin sababni guddaan Dr. Artist Alii Birraan gara industirii kanaatti dhufan hojii kanatti eenyummaa fi afaan aadaan Oromoodhaa sa'a sanitti tuffatamuu afaan qottuu jedhamee arrabsamuun waltajjiilee garagaraatti namni aadaa fi afaan Oromoo mul'isu gaafa dukkanaa sanitti gaafa afaan Oromoo jibbamu ummanni Oromoo rakkataa turetti jibbaa kana nama argeetiin tokkoof tokko ummanni Oromoodhaa eenyummaa isaatti saalfachuun qabu afaan isaa guddisuudhaaf karoora yookiin kaayyoo guddaa jalqabaa godhateetiin nama aartii kanatti makame jechuu odeeffannoon seenaa isaanii irratti barraa'ee jira. Mee imalli isaanii hoo maal fakkaata? Dr. Artist Alii Birraan akkamiin iddoo itti dhalatan magaalaa Direedawaa irraa ka'anii gara magaalaa Finfinneetti mudannoon achi keessatti ture maal fakkaata waan jedhu taa deemnu? Alii Birraa akkuma dubbatte sababii isaa fi gara artii Oromoo akka inni seenu godhe keessaa tokkini cunqursaa yeroo san ture akka inni afaan Oromoo irratti xiyyeeffatu ka godhe. Garuu Alii Birraa uumamaanuu kennaa qaba. Afaan Oromoo qofaan hin sirbine yookaan Oromoo qofaaf hin sirbine. Magaalaa Direedaawaatti dhalate magaalaa Direedaawaa jechuun bakka sabaa fi sablammiin hedduun keessa jiraatanii hagarraan tanallee Itoophiyaa keessa dhalattoonni Direedaawaa afaan hedduu dubbachuun beekaman. Afaanota hedduu dubbachuun Aliin nama jechuun carraa sun argate. Ijoollummaanii Alii Birraa manaatti afaan Oromootiin afaan hiikkate achiin dubattu ammoo barnoota jalqaba afaan Arabaatiin barate. Barnoota amantiillee barnoota ammayyaallee afaan Arabaatiin waan baratee fi abbaallee wajjin maatii keessa deettu afaan Oromootiin afaan Arabaa wal qixxee haasawaa ture. Afaan Arabaattuu aansee ammoo afaan Amaariffaallee man barumsaa galee barate. Sunittuu dabalatee Alii Birraa gara Jibuutii kanallee waan didimee fi Fireenchillee nama haga tokkottuu beeku yeroo inni dubbatu dhagahu afaan haga sagalii dubbadhaa waan jedhu dhaga'ee jira 7 haga 9 ta'u. Kanaaf Alii Birraa afaan Oromootiin sirbee jira. Afaan Adareetiin sirbee jira yookaan afaan Harariitiin afaan Somaaliitiin sirbee jira afaan Afariitiin sirbee jira jedhama. Afaan Ingilishii afaan Arabaatii fi eegi biyya alaatti bahe afaan Swiidishii afaan Ispaanishillee sirbee jira jedhamee dubbatama jira. Kanaaf Alii Birraa jechuun artistii Oromoo qofa nama afaan Oromootiin sirbu qofa odoo hin taane nama afaan addunyaa nama afaan sabaa fi sablammii adda addaa Itoophiyaatiin sirbe. Garuu inni nu eegi dubbatutti xiyyeeffannaa guddaa kan inni kenneef dubbatu waa hundaayyuu caalaa afaan Oromootiin sirbuu isaati. Afaan Oromootiin sirbuun kun cunqursaa yeroo sanii akka afaan keenya jechuun afaan kamiyyuu gad hin taane akka afaan keenya jechuun afaan aartii ammayyaawaa afaan mi'aawaa afaan Oromoo kan inni cirracha bishaanii baay'ina jecha kee gurratti mi'aa yaa'an sagalee kee jedhettiin sirbu sun afaanii sun afaan Itoophiyaa keessatti dubbatama. Yeroon sun afaanii Soomaaliyaan baay'eetu dhaga'ama gar Somaalii BBC gubbaa jira afaanii Amaariffaa mootummaa Itoophiyaa qaba afaanii Arabaa biyyoota Arabaa qabanii afaanii Faransaay mootummaa Faransaay qaba afaanii mootummaa hin qabne afaanii biyyi hin qabne afaanii guddaan dubbatama afaan Oromoo ture. Kanaaf yeroo sunitti afaan Oromootiin sirbuun sun isaa fi koo guddaa qabaa ture. Bara afaan Oromoo raadiyoo cabsaa ittiin jedhan sanitti waan tureefi. Kanaaf Alii Birraa yeroo sanittu afaanii kun lakki afaan raadiyoo cabsuu miti. Afaanii jechuun gurratti mi'aawaa yaa'an sagalee kee afaan yoo dhageettu sirbaaf illee namaa ta'u afaan walaloof ta'u afaan yeedaloof ta'u afaan haasaa qofaaf waca qofaaf yaa'iif ta'u qofa sun taane afaan waa hundaati jedhee agarsiisuu fi nam sirba sirbe kaayoon sirba kiyyaa himalli kiyya bakkaan baheeyyuu ka jedhu afaan Oromoo afaan hundaan wal qixxee ta'uu qofa bir darbe afaanii sabaa fi sablammii cuftinuyyuu wal qixxee jedhamee Itoophiyaa keessatti beekamee akkasitti beekamtiin kenname afaan artii afaan sirbaa afaan isaa hunda ta'uun isaa yoo akkuma inni gammachiise waan jedhu dubbatee jira waan taateef Aliin nama gos kanaati jechuun he is a very international sirba qofa miti by the way sirba bira darbee nama meeshaa sirba taphatu ture meeshaalee sirbaa akka jechuun uudii taphataa akoordiyoonii taphataa tom taphataa gitaar taphataa nama dandeettii meeshaa sirba taphachuu qabu nama walaloo barreessu nama yeedaloo
yeedaloollee barreessu. Warra afaan Amaariffaallee sirba barreessee kennee jira. Sirba san keessa Teedii Afroo warra Feesbuukii isarratti barreessee jira. Tizi jedhanii sirba Mahmuud Ahmedii kan jedhamu kan inni akka malee ittiin jedha sun Alii Birraattu barreessee jira. Alii Birraa jechuun sirbi isalleen walaloo filleen hin barreeffata. Walaloon sirbi isaa immoo dhaamsa gurguddaa qabdi. Warra gurguddoo akka Abdii Qophee, akka Saalee Dagaagoo, warroota gurguddoo jechuun maqaa gurguddoo qaban. Akka eenyudha Dr. Gammachuu fa'a. Dr. Gammachuu fa'a. Warra akkasii kanarraa sirba dhaamsa gurguddaa qabu. Fudhatee garuu innilleen yeedaloolee hin barreeffata, walaloolee ofiillee barreeffata, namaafillee hin kenna. Aliin nama akkasiitidha. Ifama. Waa tokko waa'ee Dr. Artist Alii Birraa wanni ka'e imalli isaa keessattuu imalli isaan deeman magaalaa Dirreedawaa irraa ka'eetiin ammas of duuba si deebisutti jira. Gara Finfinneetti yeroo dhufan gaafa san qabsoo gurguddaa ture. Fudhatamuun industirii kana keessa seenanii afaan Oromootiin taphachuun waan ulfaataa ture. Imalli isaan keessa deeman naannoo barumsaati barumsuma amantii keessas ture gara qabsoo kanaatti dhufee sababa aadaaf afaan guddisuutiin wal qabateetiin mudannoon gurguddaan ammaan tana deemaa jiru tokko keessaa gaafa baandii Kubur Zabanyaatti isaan makamanii achi booda imalli magaalaa Finfinnee keessaa maal akka fakkaatu wal'aansoo fi qabsoo mootummoota abbaa irreetiin wal qabaa turan wal dura dhaabbannaa ture dubbatamaa ture hangam takka mootota sa'aa san turan waliin afoo dhaabbatanii waa'ee sabaa dubbachuun waa'ee afaan ofii dubbachuun waa'ee namummaa dubbachuun hangam hanga ulfaatu Alii Birraan nama jiraatee hawaasaaf mul'iseetiin dabre isatu odeeffamaa jira waa'ee sanii wanni itti dabaltoo jiraate. Alii Birraa jalqaba bara 1960moota probably bara 1963 sirba jalqaba sirbi jalqaba kan inni sirbi suniin Aliin jechuun baay'ee beekame. Birraan Bariyee ka jedhu maqaa dhaloota isaa jechuun Alii Muhammad Muusaa ka jedhu namni dagatee jechuun Alii Birraa ka jedhu sirbi isa sun akka maqaa isaatti yookaan akka maqaa abbaa yookaan last name isaatti maxxanee hafee jechuudha. Aliin akka malee beekame achiin dubattu maqaan isaa kun gaafa beekamu Aliin biyya qofaa miti biyya ollaa keessallee itti jaalatama ta'e. Maan Aliin sirbi isaa ka jalqabe sirboota Araboota, sirboota Somaalii, sirboota adda addaa sirbuudhalleen ture afaan Oromoo qofaa miti. Kun jechuun Aliin akka inni malee jaalatamu godhe biyyoota ollaa birattu, biyyoota afaan Somaalii dubbatan, biyyoota afaan Arabaa dubbatan keessattuu. Kanaaf himalli isaa ijoollummaan Aliin gaafsun dardara. Aliin dargaggeessa lafa ol dhufu. Jabuutii sirbi isaa agarsiisuu deeme. Jabuutii sirbi isaa agarsiisee gaafa gad deebi'ee Alii Birraa biyyattuu galina hidhame. Maaliif hidhame waltajjii dirree sanii irrattu Haile Sillaasee dhaadheessuudhaaf deeme. Yookaan hin faarsine yookaan hin tuffattee jedhamee Aliin achiin dubattuu gaafa dhufee manhidhaa buusanii manhidhaa buusuu qofa hin taane afaan kanaaf waan sirbuu fi sirbi isa beekama waan ta'eef sanii walitti qabatee namni beekamaallee wanni beekamaallee cuftinuyyuu mootii galateeffachuu mootii tajaajiluu qaban. Bar durii Haile Sillaaseen yoo man daadhii qabaattate mani daadhiin ke gabayaa qabaatte man keessattus suuraa Haile Sillaasee fannis dukkaanallee qabaatte dukkaana keessatti bakka muuziqaallee bakka hundattuyyuu Haile Sillaaseen akkasittuu faarfamaa ture. Inumaa Haile Sillaasee nama bira dabarsanii taabota irra cufa hojjechuufi ture. Oduu jijjiiramee bara 1974 dhufuu baate. Yeroo sani jechuun inni diddaa qabu jechuun sirna san irraa gammachuu akka hin qabne sirni sun jechuun akka isa bakka hin buune bifa adda addaatiin inni agarsiisaa ture jechuudha. Asirratti illee waan qabdu yoo jiraate dabaluu dandeetta. Wanni jedhamaa jiru jireenya keessatti Dr. Artist Alii Birraa irra akka hawaasa Oromootti wanni guddaan nuti fudhan namni tokko waan jiraatuuf waan irratti dhalate qaba waan jiraatuuf qaba waan irratti immoo du'u qaba. Imalli isaanii maal akka fakkaatu hardhaan tana
wanni waa'ee Dr. Ali Artist Ali Birraa namni haasa'aa jiruuf kafalamee fi yookiin dirqameetii miti. Kaleessa maal fakkaataa nama tokko waa'ee saba biraa osoo hin xureessin osoo hin quuqin saba ofii faarsuun saba ofii kallattiitti agarsiisuun barnoonni akka faayidaa qabu barsiisuun ispoortiin akka faayidaa qabu dhaamuufiin barsiisuun maal akka fakkaatu nama jiraatee mul'isee deeme. Wal'aansoon mana hidhaa keessa ture maal fakkaataa Artist Ali Birraan uummata Oromootiif jecha qabsoo keessatti dararamaa ture hidhamaa ture garuu gaafa hiriyoonni isaa guutuun bittinnaa'an baandiin isaanii meeshaan isaanii caccabu abdiin kutan gara magaalaa Finfinneettis dhufee abdiin kutan kophaa isaa hojii kan hawaasa Oromootiif galma gahumsaaf gaafa namni dukkana keessa taa'ee dukkana argu ifaan boruu akka uummanni Oromoodhaa bilisummaan barnootaan dhufu Birraan Baree jedheeti nama waa'ee fuulduraa hawaasaaf abdii agarsiisaa ture waan fakkaata. Waan santuu gaafa lubbuudhaan jirus argee dhaloonni barnootaan dagaagee qabsoon ammaan tan uummanni Oromoodhaa godhaa jiru hedduminaan gara barnootaatti akka xiyyeeffatuuf nama aarsaa yookiin bu'uura godhan keessaa nama tokko kanuma haa jedhu. An jechuun waan bara 1964 Jabuutii deemee taa'ee sanirraa jechuun waan wajjattu seeyyuu bara 1964 Jabuutii deemee gaafa sirba garsiise Aliin aga sirbi jalqabe nama waggaa lamaat akkasi jechuun officially Birraan Barihee ka jedhu bara 1963 magaalaa Dirree Dhawaattu sirbe guyyaa kabaja ayyaana Eid al-Fitr ayyaana jechuun Eid soom hiikattu sirbe sun akka mala jaalatamee akkuma duratti dubbadhe maqaan isaayyuu Ali Muhammad Musa irraa Ali Birraa ta'e jechuudha. Achi Jabuutii dhaqee gaafa sirba sanii yoo gad deebi'u ni hidhame maali jennaan Haayile Sillaasee kabajuu didee yookaan ammoo Haayile Sillaasee sirbi isaa ka isteediyeemii Jabuutiitu gaggeeffameen arrabsee jira jedhameetu kan inni hidhame. Arrabinni arrabse suni maali ka jedhu jechuun namni garii Haayile Sillaasee sagaduu didee jedhanii gariin ammoo Ali Birraa mormiin inni garsiise sun namni garee jechuun Ali Birraa barnoota amantii qaba amantii keessa dhufee afaan Arabaa dubbata waan amantiitii fi namni namaaf hin sagadu waan jedhu yaada suniin dhufee ka jedhu gariin lakki Ali Birraa jechuun Haayile Sillaasee yeroo sana wanni gara sirballettis galchuu aadaa tokko amantii tokko dhaadheessaa ture. Amantii biraatiif aadaa biranii cunqursa waan taateef inni falmii eenyummaattu waan jiruuf Haayile Sillaasee na biraa kabaja hin qabu waan jedhu ka gosa suniitidhaan mormii garsiisee jechuun isa sagadu didu yookaan ammoo waan inni dubbate. Garuu himata sunirraa bilisaa bahee jira. Finfinnee latti akka dhufuuf sababa akka ta'e Dirree Dhawaattu yoo gad deebi'e warri Dirree Dhawaa isiidhaa is rakkisaa turan. Maal jennaan warri Dirree Dhawaa kunis beekanii Aliin baay'ee beekamaa ture Aliin uummata dadammaqsee ture sochiin afraan qalloo sun jechuun sochii waan Oromoo ammaan tan jennee dubbannu kanaaf bu'uura ka ta'edha. Sochiin gurguddoon sadii ka Itoophiyaa keessattuu taatee ka Oromoo tokkini bara 1960moota keessa sochii afraan qalloo kana sochiin sunini mata nama bilisoomsee mata nama bane ufittu amanamummaan uummata Oromoo daangaa darbe afaanii Oromoo afaan kamiin hanqatu Oromoon saba kamiyyuu gadii miti Oromummaan kamiyyuu gadii miti maqaa feetan nu moggaastanii gannuu qabdanii nu cunqursuuf carraaqxanillee nu namuu gadi hin jiru namullee ol hin jiru waan namni qabu faaya namni qabu afaan namni qabu eenyummaa namni qabu aadaa namni qabu ni qabna jechuudhaan sirbaadhaan karaa artiitiin dhufe sochiin sun yeroo sanitti wanni godhame kan yeroo sun dadammaqiinsa guddaa uume afaan Oromoo waan jennu aadaa Oromoo ka jedhu kan sochiin jechuun uf danda'u karaa barnootaatiin uf danda'u karaa barnootaatiin keessatti daldalaatiin ka shaawaa maccaaf tuulamaa ture kan didda baaleetidha qawweedhaan ka ture. Kanaaf qabsoo hidhannoo qabsoo dinagdee qabsoo artii jennee baksa deenu sunsuma yookaan ammoo utubaa sadaan qabsoo Oromoo jennee walitti dhufna Alii Birraa faati. Kanaaf sirna Haayile Sillaasee san jalaa fi jalatti mata qaqqabachuu dandanii balaaleffachaa turan. Kan ammoo akka ati agartuun bara 1977 75 yookaan akka Itoophiyaa 67 Haayile Sillaaseen
akkum angoo irraa kufeeni sirba bardargii akka malee jaalatamaa ture Alii Birraa sirbe. Sirbi Alii Birraa sirbi sunini yeroo sanittu akka ammaan tana jechuun sirbi Hacaaluu Hundeessaa dhaadannoo mormii barattoota Oromoo ture. Sirbi Alii Birraa yeroo sanittu dhaadannoo mormii barattoota keessattuu warra afaan Oromoo dubbataa birattu ture. Maaliif jennaan abbaan lafaa jedhee cunqursa abbaan lafaa cunqursa sirni fiudaalizimii uummata Oromoo irratti hin dhaqqabsu sabaaf sablammii irratti hin dhaqqabsu waan sun irraa sirbe. Kanaaf mormii siyaasaa cimaa akka inni Haayila Sillaasee yookaan ammoo sirna Haayila Sillaasee irraa qabu sirba san irraa arguu dandeenya jechuudha. Sirbi sun ammoo yeroo sanittu warri akka Dr. Hayilee Fiidaa faati warri akka Baaroo Tumsaa faati Leencoo Lataa kulleen warri abaa'oo keessatti turan Abdii faati kun cuftinu Mangistuu Hayilee Maariyaam illee dabalatee jechuun sanni Hayilee keefaallee warri achi keessa turan hundinuu mareet laaraashuu waan jedhu dhaadannoo barattoonni ittiin dhufan san fudhatanii jiran. Akkammaan tana mormiin bara 2018 Abiyaan goottuu fide kunin maaster pilaanii jedhu mormii Mangistuu Hayilee Maariyaam garaan goottuu fide wanni guddaan tokkine land to the chiller lafti abbaa lafaatiif adeebitute mareet laaraashuu ka jedhu ture. Alii Birraa jechuun nama yeroo jijjiirama san keessattuu akka malee gahee guddaa sirbiisa taphate. Keessattuu Alii Birraan bari'een akkuma tubantu waan abdii yeroo sun Oromoo fi kennu Birraan bari'ee jira jechuun yeroon dukkana sun darbee jira. I think yeroon dukkanaa sun darbee jira tokko Birraa jechuun waqtii ka jijjiiramu kan maantan irreecha akkuma kabajanii Birraan bari'uu yeroo gaarii Oromoon waqtii yoo jijjiiramu. Birraan bari'uun sun ammoo sirbi sun annaf fakkaataa barii 1963 bara biyyoonni Afrikaa hedduun bilisa bayaa turan. Bara gamtaan Afrikaa illee dhaabbatee biyya bilisummaan dhufaa turte. Yeroo jijjiiramii ture yeroo sirni koloniyaalizimii sirni fiudaalizimii sirni adda addaa barbadaawaa ture. Akkasii qabu sirbi abbaan lafaa jedhu sunini sirba akka malee guddaa sirba akka malee cimaa ture. Fiudaalizimii keessattuu wanni jedhan sirna Haayile Sillaasee diiguu keessattuu jijjiirra lafaa ka gaafa san dhufe jechuun sirna ciisenyaa gabbaarii balleessuu keessatti uummati Oromoo akka malee irraa buufate. Jijjiirama Itoophiyaa keessatti dhufe keessa wanni Oromoon akka malee irraa buufate keessa tokkine lafti abbaa lafaatii fi lafti qotee bulaaf deebi'uudha. Lafti qotee bulaaf deebi'uun sun akkuma jijjiiramee kun jechuun jijjiirama afaan Oromoo afaan hojii naannoo Oromiyaa jedhu dhaabbate kun jechuun carraa guddaa Oromoo kennu. Oromoo naannoo adda addaatti qoodam tokko godhee Oromoo kan walitti fidee Oromoo kan afaan tokko godhee hawaasa siyaasaa guddaa godhe Itoophiyaa keessattu odoo warri TPLF illee isaatiin Oromoo akkasitti uume. Gaafin dargii ka lafti wanni fadee bitu jiru dargii qofa miti haapalleen Meeson illeen Abiyootaawi Sadar Icaat illeen Wazliig illeen cuftinu deeggaranii akka malee Oromoo humneesse. Kanaaf Alii Birraa jechuun nama gaahee guddaa qabu jedhee dubbachuu danda'a afaan guutadhe. Imala kana keessatti dhaamsi keessattuu hawaasa Oromootiin wal qabatee uummanni Oromoodhaa imalli inni barnoota keessa godhe maal fakkaataa bakki hawaasni Oromoodhaa itti rakkataa ture sakaallaan guddaan qabsoo Oromoo keessa ture barnoota ta'uu dursee waan galeef fakkaata. Kanaaf irra deddeebi'uudhaan faaruu qofa osoo hin taane well articulated waan walitti kaa'amee irratti qoratamee ka doktoroonni duubaan jiran waa'ee yeroo wajjiin deemu qilleensa siyaasaa qofa osoo hin taane egereen dhalootaa maal fakkaachuu qaba. Uummanni Oromoodhaa fuuldura isaa ifnana guddaa arguudhaaf gabrummaa jalaa bahuudhaaf wanni isa barbaachisu maali? Barnoota ammas barnoota waan jedhu dhaamsa guddaadha. Barnoonni waan ammaan tana jalqabdee yookiin siyaasaadhaaf dhaabduu miti. Barnoonni waan egereen hawaasa tokko yookiin dhaloonni tokko ittiin bu'uurfamee ittiin jiraatee dagaagu. Waa'ee sanii dhaamsa guddaa dabarse isarraa wanni jettuu jiraate. No isarraa qofaa don taane iyyuu Aliin Birraa nama kennaa sirbaa qaba. Akkuma duratti dubban kennaa sirbuu yookaan shubbisuu qofa hin taane walaloo barreessuu, yeedaloo barreessuu, meeshaa muuziqaa taphachuullee qaba. Suniin alattu muuziqaan Alii Birraa sirbelleen
garii koofii barreeffateef koofii yeedaleessalleen alattu kan namni kenneefillee dhaamsa guddaa sirba qabudha. Warra sirboota isaa kennan keessa durattu Saalee Dagaagoo afaan Amaariffaatiin afaan Oromootiin walaloo barreessuun nama akka malee beekamaa ta'edha. Abdii Qophee nama akkasiitidha. Dr. Gammachuunis sirbi isaa kenne keessatti jechuun nama gahee guddaa taphate. Kanaaf barnoota ammas barnoota sirbi jedhu san keessatti jechuun dhuga gartee barbaachisummaan barnoota hagam tokko guddaa akka taate Oromoon yeroo duritti barnootaan duubatti hafee kaayyoon Oromoota barnoota ammas barnoota akka jedhu sun jechuun mataa Oromoo keessattuu barbaachisummaan barnoota hagam tokko guddaa akka inni ta'e laf kaahee jira jechuudha. Sirbi sana irra deebi'ee sirbe abaa caadaa jennee jalqabna kanumaan jalqabna afaanumaa kennan katabnee dubbisnaa akka jedhu suniin barbaachisaan barnoota maal akka inni ta'e ummatii baratee ummatii qaroome barnootaan bilisooma. Barnooti mataa nama qofa bilisoomsu qofa yaada nama bilisoomsu qofa hin taane siyaasa lafirralleetti nama bilisoomsudha. Kanaaf qeerroon dargaggeessii qarreen Oromoo lafa dhufe waan baratee fi yaadigi Hiwaat Maqaleettu harka wal qaxxaamursuudhaan qalaman Maqaleettu galche taankii malee warra baankiif taankii hundaayyuu qabu. Barnoota jedhee Alii Birraa yeroo sanitti sirbu barnoota gama akka inni barbaachisu ummatii barate maal godhuu akka danda'u ummatii ammoo waan ofii barate self awareness qaba Oromummaa tokkummaa qabu gaaf tokkummaan dhaabbata maal godhuu akka inni qaban danda'e. Kanaafuu dhaloota qubee jedhamee dubbatama gartee dhaloota Arabira jalqab sirbe sun bara Fidelaa sirbe achiin dubattu bara qubee sirbe hagam tokko barnoota akka inni barbaachisaa akka agarsiisa jechuun jijjiiramni hulaan jijjiirama dhaloota qubee ka jedhamu dhaloota barate jechuudha qubee jechuun dhaloota barate jechuudha. Kanaaf Aliin dhaamsi sirbi isaa lafirralleetti waan akka malee dhiibbaa uumuu danda'u sirba jechuun dhaamsi isaa jechuun akka malee fagootidha akka malee guddaatidha bal'aatidha. Barnoota qofaa miti. Ka afaan Oromoo duratti dubbanne turre jechuun bara afaan Oromoo raadiyoo cabsa jedhamsanitti sirbe galma aadaa keenya eegaa seenaa keenya kallachaa tokkummaa hundee bilisummaa afaan Oromoo hundee Oromummaa jedhee gaaf inni sirbu sun hagam tokko afaanii Oromoo bu'uura Oromummaati. Gaafii afaan Oromootiin baranna afaan Oromoo afaan federaalii godha. Wanni si gaddisa afaanii Oromoo afaan hojii magaala Dirree Dhawaa ka Alii Birraa itti dhalatee amma itti awwaalamu falmiin kaatu kana hin taane gammaan tana. Magaala Alii Birraa afaanii Oromoo hundee Oromummaa jedhee waggaa 60 duratti inni itti sirbee waggaa jechuun 60 durallee ta'uu eegabate 50 duratti inni itti sirbe hagarra afaanii hojii afaan Oromooti miti. Argitee wanni amma nu godha afaan Oromoo afaan federaalii godha afaan Oromoo akkas afaan hojii akkasii godha afaan Finfinnee godha maali jenna Alii Birraa kanaan duratti sirbe afaan Oromoo jechuun isaa gurratti mi'aawaa yaa'an sagalee kee cirracha bishaanii baay'ina jecha kee jedhe Alii Birraa yoonni akkasitti waan afaan Oromoo sirbu dhaamsi sunin dhaamsa aduun ittiin dhiine yeroo hundaayyuu yeroo cufa waliin kadeema jechuudha. San qofaa miti waan yeroo bardargii sunitti qarooma Oromoon qabaa jedhe tokkinni ittiin himatu keessaa tokkin sirna gadaa ture. Yeroo wantiin Oromoo haasahamuun saalfii tahee afaan Oromoo raadiyoo cabsa jedhamu sun afaan Oromootiin sirbu qofa hin taane hundee Oromoo sanitti deebi'e. Karaan mana abbaa gadaa eessa dhaqeen galmasaa jajjabeessa taa'ee seenaa isaa babarreessa. Uleelleen odoo cabxee kan abbaa gadaa hin cabu beekaa irraan kunne malee seenaan hiyyeessi hin qabu jedhe yeroo inni sirbu sunittu. Asaa balaa'uun sirbisu yoo sirbi sun sirbi dhaamsa guddaa qabu. Sirbi sun sirbi guddaa yeroo sanitti. Argitee Alii Birraa akkasittu jechuun sirbaa sun. Sirba goos kana qofa miti birraan bari'ee abbaa lafaa jennee dubbannu barnoota ispoortii ka jennu waan barbaachisummaa ispoortii ka Alii Birraa sirbe waan bareedina eegii taatu bareeda dubartootaati dubartiin inni jala sun bareedduu faayoo kan inni jedhetti sirbuuf sun Leonardo da Vinci suura harkaan kaasee Mona Lisa jedhee maqaadhaas moggaase
osoo rabbiin godhee si tana agarsiise bar silaa Monaaliizaa bar ciree facaase jedha. Faayifaayoon intalti Oromoo kan inni faarsu sun Monaaliizaa akka inni jaalatu. Monaaliizaa yaada nama keessa jirti kun ammoo qabatamaan lafirra jirti ka jedha. Yoo dubartii faarsuu taate faaruu bareeda uumaa rabbiin nu haa dhiisu eegi jedha. Neecharii akkaataa inni itti faarsu. Akkaataa inni jechuun gartee uumama itti faarsu. Jaalala bineensaa, jaalala lafisaa, jaalala mukkeenni, jaalala daraaraa, dukkanaa fi halkan guyyaa halkan akkaataan Alii Birraa itti faarsu. Dhugumaanuun Alii Birraa jechuun nama gartee waan hedduu qabu. Waan hariiroo hawaasummaa haala ilmi nama walitti dhufu yeroo inni faarsu. Argite waan firummaatiin alattu keessummaa jaalachuun dhufaa bohaarsiti. Waan keessummaa Alii Birraa sirbisa artiisaa keessatti wanni inni hin tuqini wanni inni sirbin hin jiru waan sirbisuun ammoo waan jedhu san onneerra nama jedhu waan jedhu sun ammoo dhaamsa cimaadhaan dhaamsa aduun ittiin dhiine dhaamsa jechuun yeroo cufa jiraatu dhaamsa gosuun dabarsuu nama danda'u jechuudha. Waa tokko as biratti haa kaafnu Dr. Artist Alii Birraan jiraatee imala isaa ka biyya keessaa qofa osoo hin taane alas hawaasa Oromoo biyya alaatitti jiraatu keessatti nama gahee guddaa taphate. Qabsoo keessatti jiruuf jireenya keessatti haallummaan namooma keessatti waa'ee ilmaan namaa gargaaruu keessatti nama lubbuudhaan jiraatee agarsiisee gargaaree dhalootuma faarsisan deebi'ee akka isaan baratan akka isaan waa afaaniin qabuu danda'an ijaan arguu keessatti nama jaalala ummataa qabu ta'uusaattu himamaa. Imalli isaa biyya alaa hoo haala kamiin dabarse jiruu gaarii jiraachuu danda'a ture hawaasa isaatiif waan qabu guutuu waan argatu deebisee hawaasaaf nama kennuudhaan dabarse kanarraan kaafe immoo biyyatti jiruu qananii kana guutuu dhiisee gara biyyaatti galuun mataan isaatu ummata Oromootiif dhaamsa akkam qaba nama isa boodaan dhufuufu maal akeeka waan jedhu. Yaa Aliin nama jiruu isaa guutuutti akka jiraachuu qabutti yookaan akka jiraachuu fedhattu jiraate. Hiikoo guutuu wajjin. Bara 1980 keessa yeroo Mangistuu Hayilamaariyaam jalqaba akka gaarii simate dhiibbaan siyaasallee ture garuu Aliin inni kan biyyattiin bahee fuudhaa heerumaan bahe. Diplomaatii lammii Swiidin taate tokko ka sagalee Alii Birraatiin booji'amteen karaa suniin achi bahee achirra immoo Ameerikaa, Awurooppaa, Kanaadaa biyya adda addaa jiraate. Yeroo jiraatan keessatti Aliin wanni inni sirbaa ture keessaa tokkini barbaachisummaa barnoota ka jedhu san ofiisallee barnoonni ifaa jira beektaa. Alii Birraa waan barnootaa sirbu ija jaamtee bana sammuu bilisoomsaa jedha. Ofiisaallee biyya alaallee gaafa dhufe akkuma sun barnoota barate digirii muuziqaa argate biyya alaa yeroo turettu ammoo Alii Birraa akka malee nama bu'aa qabeessa albeemota hedduu maxxanse konsertoota hedduu qopheesse achi sirba qofaa miti. Uf danda'uu fi nam bira illee carraa uumuu fi nama reestooraantii illee banate Torontoo gaafa ture nama daldalallee ture jechuudha. Nama argite biiziniisallee ture Alii Birraa. Achi bakka hawaasi Oromoo jiru hunda sirbuudhaan haamilee uummata kakaasuudhaan keessattuu bara 1980 keessatti achillee duballee bar tureessan haamilee uummata dammaqsuudhaan ummata keessa deemuudhaan sirbuudhaan dhaamsa karaa artiitiin dabarfachuudhaani egeree gaarii akka ummatatti akka qabnu san godhuun akkas ture. Bara 2000 dubattu Alii Birraa biyya alaa eegee jiraatan dubattu gara biyyattuu gale. Gaafa Alii Birraa biyyattuu galu sun Alii Birraa galuun isaa akka lamatti ilaalame. Namni kun Alii Birraa
gareen tokko kan jedhu nama akka malee jaalatamu nama akka malee maqaa guddaa qabu nama sirna cunqursaa Haile Sillaasee dura dhaabbate sagaduu fi didee gajjachuu fi didee hidhame qabsaawaa karaa mana abbaa gadaa sirbee fa'a sirboota gosa gosaa sirbee sirna suni sirbe argite tokkummaa Oromoo irrattu waan adda addaa sirbe akkamittu sirni nafxanyaa ka Ihaadigii sunittu sirni jechuun Ihaadigii kulleen amaluma sirni nafxanyaa biraa qaba Oromoon cunqursaa maqaa federeeshinii jedha akkamittu gala waan jedhu falmii guddaatu ture falmiin tokkin falmiin lammaffaan ammoo lakkii Alii Birraa amminni waan godhe biyya alaa ture maanguddoome biyyi isaa dharra'e akka maanguddoo tokkotti kabajaan biyyi isaa deebi'ee jiraachuu barbaada. Alii Birraa biyya dhufee jiraachuun isaayyuu mataan isaa injifannoodha. Aliin uummata keessa jiraata jechuun Aliin hafuura. Aliin ayyaana uummata dammaqse. Alii Birraa mataan isaayyuu uummatuma Oromoo keessa dhufee dhaabbate karaa mana abbaa gadaa eessa dhaqee galma isaa jajjabeessa. Ta'ee seenaa saba barreessa jechuun mataan isaayyuu bu'a qabsoo Alii Birraati. Kunu mataan isaa kan inni godhame kunuyyuu injifannoo guddaadha. Alii Birraa uummata Oromoo jidduu dhaabate birraan bari'ee jechuun uummata dammaqa. Alii Birraa uummata jidduu dhaabbate waan barnootaa sirbuun abacadaa Alii Birraa uummata jidduu dhaabbatee argamuun isaayyuu injifannoodha maal jennan Alii Birraa mataan isaayyuu jiraachuun isaa uummata keessayyuu waan uummata dammaqsaati jedhamee dubbatame ture. Ani yeroo san gaafa Alii Birraa beekuu sun Finfinnee ture. Galma abbaa gadaa ka Adaamaa suni gaafa inni eebbise dhugumaanuu warri Alii Birraa maaliif dhufallee masirni kanatti galee opiidoo ta'ee sinni Ihaadigii wajjin hojjetan galma san keessatti miiri Alii Birraa uume emoshiniin Alii Birraa uume dadammaqiinsi Alii Birraa uume lafattuu kirkiree lafattuu socho'e uummata achittuu argame qofa odoo hin taane namni man ta'ee daawwatu ammaan duubayyuu Alii Birraa dhufee galma abbaa gadaa jedhe galma abbaa gadaa waan fakkaatullee ta'uu baate Adaamatti hin fakkaatallee warri gara jiru achi keessattuu dhufee jiruu isaatiin galma abbaa gadaa jedhee sirbee maqaa tokkoofillee waan opiidolleen galma abbaa gadaa jettee jaarsuun keessattuu galmi abbaa gadaa faarfamuun injifannoo uummata guddaatidha Oromootiif waan akka malee guddaatidha namni akka malee gammate. Aliin gaafa sun dhufu lafa sochoosuu qofa odoo hin taane uummata kakaasee haamileen electrify godhe yeroo sanitti iyyuu. Nama jechuun televezyiinii gubbaa daawwachaa turre waan sun nama jechuun na waliin televezyiinii daawwatu jechuun kaa'imimmaan irra roobu arge jechuun ijoollee Finfinnee keessa jechuun beekta afaan Oromoo dubbachuu illee hin beekna gaafa yuunivarsiitii Finfinnee barada. Namni hagas emotion maal jennan Alii gariin sirbaan beekan. Even yeroo san Anxilaawwan Gasasaa mootii sirbi Itoophiyaatidha Oromoo. Wanti Alii Birraa godhe sun gaafa san argu Xilahuun mataan isaa itti dhagame ture. Ani jiruu artii Itoophiyaatiif jiraadhee bara dheeraa Rabbiin fayyaalee naa kennee waan hedduu godhe garuu uummata kanaaf waan godhuu qabu hin goone jedhee isa interviyuu keessatti dubbata argee jira dhagahee jira. Hagas hunda garte namni biraayyuu Alii Birraa jechuun akka ilaallee yookaan akka daawwitii tokko namni keessan uf laalee amma Xilahuun Gassasee namitti nafinidha artistiidha. Artistii akka malee guddaate. Mataadha. Garuu ilaallee yookaan ammoo daawwitii Alii Birraa keessan gaafa of laalu jaalalaa fi kabaji inni Alii Birraa uummata ofii birattuu qabuu fi ka Xilahuun sila uummata ofii birattuu qabaachuu qabu walii hin galle. Jechuun waan sun dharree waan sun gartee hawwuu isa tokko argina. Yookaan inaaf fuuldura hin taanellee anilleen silaaduu akkas maqaa qabaadhee uummata Oromootiif akkas sirbee jedhe jira. Inni nuyi sirba gurguddoo sirbee jira. Harka fuunee sirbi jedhu Tamiima ka jedhu
Hoteela. Xilaawwan sirba gurguddoo sirba jira. Garuu Alii Birraattu argite waan inni godhe sanitti xilaawwan akka inni deebi'ee artii Oromoo keessatti of ilaaluu godhee jira jechuudha. So even galuun isaa suniyyuu wanni galma abbaa gadaa jaaruu jedhan wanni Adaamattuu tahee wanni cuftuun waan xixiqqoo seena. Jijjiiramee ammaan tan dhufe jennu kun buutamullee wanni ammaan tana jennu kun buutamullee Alii Birraa faati wanni xixiqqoon Adaamattuu gaafsuun ta'u kun cuftunuyyuu argitee burqaan xixiqqoon kun cuftuun walitti dhuftee laga guddaa galaan kan uumte jijjiirama waan jennu kan uumte jirti. Jijjiiramee kun karaa irraa gorullee namni jechuun walaloo Alii Birraatiif barreesse kabira kan dagadhee maqaadha jedhu Yeshawaa Luulit Mangistuu intala jedhamtu. Intalli sun jechuun nama akka malee cimtuu turte Alii Birraalleef Xilaawun Gasaseetiif keessattuu Mahamuudiif sirba hedduu kennitee jirti. Kanaaf jechuun Alii Birraa nama akkasittuu yaadatamu nama jechuun sila haasamellee wanni isaa irraa hin fixamne nama gosa kanaati. Dr. Artist Alii Birraa waan hedduu hojjetanii waan hedduu keessa dabranii gara biyyaatti 2004 erga gara biyyaatti deebanii booda hawaasa keessattis biyyatti deebanii hin ciifne. Hojii tola ooltummaa irratti bobba'aniiti waan guddaa hojjetaa turan. Miira hawaasaa xiinsammuu hawaasaa jijjiiruu keessa qofa dabranii hawaasa Oromoo qofa osoo hin taane waa'een namummaa isaan nama ilma namaa kana keessatti dirqiidhaan jaalalaan akka namni waa'ee isaanii isaan booda dubbatu godhanii dabrannatti fakkaata. Hardhaan tana du'a isaanii yookiin dabruu isaaniitiin wal qabatee odeeffannoo nuti dhageenyu namoota ilaalcha uummata Oromootiif ilaalcha gaarii hin qabaanne dabalatee jechuudha. Waa'ee Dr. Artist Alii Birraadha ammaan tan haasa'aa jiran. Miirri gaddaa oduun gaddaa kun erga dhagahame booda jiru maal fakkaata? Waan jedhutti osoo tarkaanfannee yoo achirraa waan itti dabaltuun qabaanne. Aliin nama Dr. Alii Birraa biyyatti eegi galeen dubattu doktorii kabajaallee argatee jira. Dr. Alii Birraa jedhe dubbachuullee qaba. Siyaasa Itoophiyaattu siyaasa poolitikaa sabaa fi sablammii irratti hundaa'ee Alii nulleen Oromoo godhuu fi warri biraalleen Oromootti dhiibanii galchuu fi akkasidhaan malee Aliin mirga Oromootiif qabsaa'ullee Aliin nama addunyaatidha. Artistii addunyaatidha. Afaan Itoophiyaa yookaan Afrikaa qofaa miti ka sirbe. Afaan addunyaa gurguddoon sirbe. Afaan addunyaa sadaffaan yookaan lammaffaan baay'ina uummatatti walii galuutiin Ispaanishii, Ingiliishiin tokkoffaa afaan kanaan nam sirbu Aliin. Aliin nama afaan Arabaatiin afaan addunyaa guddaa shanaffaan sirbe. Afaanota Afrikaa gurguddoo Amaariffaa, afaan Oromoo, afaan Somaaliitiin nam sirbu. Warri xiqqaallee keessa jechuun afaan Affaariitiif Affaariilleen xiqqaa miti Hadareelleen hunda sirbe jira. Aliin artuma isaatiif iyyuu qofa dandeettii muuziqaa isaatiif iyyuu sila artistii Itoophiyaa qofa miti artistii addunyaa guddaadha. Garuu siyaasan Itoophiyaa saballeen maalillee nam qoqoodullee namni waan Oromoo dhugaa hadhooftu dubbachuu hin barbaanne kaalii dubbachuu hin barbaannelleen waan Alii dubbatanii jiran har'a. Alii nama akkasii jechuudha. Jaalala nama qofaa miti Aliin ka qabu. Jaalala nama kennee qabu akkaataa inni hariiroo hawaasummaa ittiin faarsu. Nama ofii biraa darbee akkaataa inni keessummaa ittiin faarsan hunda yoo gartu. Jaalala hariiroo hawaasummaa guddaa Aliin akkama kennee qabu ka agarsiisa. Aliin qabsaa'aa mirga bineensaa guddaadha. Bineensa gaarallee bineensa manaati miti beellada qofa miti. Wanni inni biyyatti hojjechaa ture keessaa tokko mirgoota bineensaatiif dhaabbachuu ture. Human Rights Activist bir darbee Aliin Animal Rights Activistidha. Jaalala bineensaa qaba.
nama wajjin jiraachuu dadhabne bineensi wajjin jiraachuu wayyaa jedhee lija Yaareediin tokko jechuun jaldeessa guddisee maali tokkaan arge nuunan bira balee dabarree bineensayyuu guddisnaa waan jiru bineensa aliin akkasillee jechuu baat aliin nama bineensadha jaalala guddaa qaba aliin warri is wajjin haasa'ee argu is wajjin taphatee argu nama sirbaa qofaa miti yoo ati waliin teettee haasoftu nama haasawa beeku nama tapha beeku nama qoosaa beeku maybe interview isaa hedduu argitee jirti yoo haasa'uu akkinni dubbiin isaa itti mi'ooftu akka dubbiin isaa tartiiba qabdu dubbiin isaa dhama qabdu keessattuu interview dhumu kana jechuun gaafa caaluun du'e namni waan harkaa qabu hattuun dhufte dahaab namni harka qabu yoo irraa bute taa'ee ilaala mormiin uummata Oromoo sana hin dubbatu abaluu ajjeese Amaara tokkas ta'anii jenosaayidii labsan maali wanni sun miirii Oromoo waan akka malee qabu qaalii ka jedhamu tokko eegee harka butanii yookaan cabsan akkaataa inni dubbisuun ittiin ibsa sun qofaa miti interview Alii Birraa bakka adda addaa keessatti agartu Aliin akka malee dubbii danda'a Alii akkamittus ibsina gariin hayyuu muuziqaa siin jedha gariin beekaa siin jedha gariin nama falmata mirga ilmaan nama siin jedha gariin waan adda addaatiin si ibsa akkamitti of ibsita is so humble nama ufin tuullo ufin xiqqeessine ani jechuun namni akka fedhan na ibsuu danda'a namni akkasin na ibsu kun hangaruu akka barata tokkotti filala kaleellee hardallee borullee barata hanqinni qabu ka guyyaa guyyaan barachaa of fooyyeffatu kun akka malee dhaamsa guddaadha nama ufin jajin ufin tuulle aliin Dr. Alii Birraa yoo haasa'u haasa nama beeku yoo taphatu tapha nama beeku qoosa nama beeku ammoo san yoo qoosa san xiqqaa guddaa dhiira dubra hunda wajjin maal akka qoosu eessatti akka qoosu beeka Aliin yoo waan addunyaa kana haasa'e waan sirbaadhan sirbilleen irraa tolaa hin bareeda du'aayii godheegi jedhan sheekonni keenya akka kan gootu quraana qaraa maal eegedhan akka inni itti beeku daangaa san keessa bahe amantii biraa eegedhan Aliin nama akkas beeku siyaasa eegedhan nama akkasiiti nama gosuuniti nama akka malee karaa hedduun sidaa wanni addunyaa kana cuftu namaa hin guutu garuu Alii Birraa nama akka malee wanni hedduun isaa wal qixoofte wanni hedduun isaa gartee guutuu taate nama akkasii nama gosuuni nama dandeettii guddaa qabu namatti dhiyaatu nama jaalatu nama kabaja namaa qabu nama jechuun xiqqaa guddaa wajjin oolu siyaasa Itoophiyaa taatee Alii Birraa Oromoo Alii Birraa akkasii maali warri garisanii Aliin nama jechuun warri waliin jiraatee argu nama amantiin addaan nan baasu miti nama gosaan gargari nam baasee laalu miti Oromoo miti Itoophiyaan biraa sabaan gargari baasee nam laalu miti Aliif ati nama taatee karaa gaarii jiraattee nama hunduu nama bif kamiyyuu qabaattee Aliin Oromoo fuudhee qaba Aliin sabbirarraa fuudhee qaba Aliin Siwiidin Faranjii adii fuudhee qaba Aliin Filipiinoo Eeshiyaarraa fuudhee qaba jechuun jaartii Aliin nam hundaayyuu dhakaa muka wajjin nam jiraatu bineensi gaarallee waliin nam jiraatu nama akkasiitidha nama akkaataan dhagahilleen akkaan beekulleen angos kanatti gara miira boqochuu isaa booda hawaasni keessa jirutti fi odeeffannoon kun yeroo dhagahame irraa jalqabeetiin waan jedhamaa jiruuf sirni geggeessaa isaatitti guyyaa boruutti karoorfamee jira isatti haa tarkaanfannuuti maaliif waa'ee artist Alii Birraa Dr. Artist Alii Birraa haasaa ammaan tana kabarii jennu kennu kana keessatti xumuruun hin danda'amu seenaa waggaa 50 ol jiruuf jireenya hojjetame sa'aata akka keessatti goolaboon hin ulfaataa xiqqoo irraa tuqutti jirra garuu wanni jedhame Dr. Artist Alii Birraa boqochuun isaanii kun miira akkam hawaasa keessatti uume gaddi hawaasatti dhagahame maal fakkaata sagantaa tokkos qopheessinee hawaasarra waa dhagahaa turre ammaan tana garuu namoonni tokko maal jedhan waan jedhu osoo isatti tarkaanfanne ani jechuun
sirra jalqabnee garamitti akka deemin beeku walumaa galattu Dr. Ali Birraa nama umriin deemallee nama jiruu isaa guutumaa guututti bifa milkii jedhamuun jiraatallee namni kun dhiyoo kan ammoo nama dhukkubullee odoonni hin doone du'eelle jedhanii hedduutti farrisan duuti isa kaara dhufte kun waanuma eegamtu galtee miti taatullee Alii Birraa dhukkubullee maanguddoomullee du'e jedhame yookaan ammoo boqote oduun jettu gaafa dhagahamtu namni guddoo rifate namni guddoo gadde Aliin maqaan isaa kenname Odaa Bahaa jedhama sila odaan gaafa kufu oda sawwanni gubbaa jiruuf oda sunitti warra akka gaaddisatti fayyadamaa tureef oda san jala wanni jiru hundinuyyuu dhiibbaan bifa adda addaa irratti dhaqqabde Alii Birraa jechuun nama gaarii gaaf deemu yookaan gaarii gaaf godaanu bifa adda addaatiin jechuun nama hedduutti dhagama hedduudha taasama an kanaaf miiri Oromoon keessa jirtu miira akka malee gaddaati miira akka malee naasuti gara biraatiin ammoo miira kabajaati Aliin hiikaa jiruu isaa ka jiraachuu qabu jiraate Aliin sirbaa ole Aliin seenadha maqaan isaa gurri isaa awwaalaa ole Aliin jechuun kabajannaa gootanni akka gootattu awwaalannaa seenaa isaa ilmaan barsiifannaa gootota akkalii ta'an heddummeeffannaa jabeeffannaa goota gaaf inni lubbuun jiraate dhaqqabna gargaarra gaaf inni dubboo qofaa miti waan jedhutti dubbatama ani keessa seenee abaluun kan jedhee waajjiree muummichi ministeera akkas baasee maalii waan jedhu miti walumaa galatti Oromoon goota guddaa dhabe goota sana kabaja gootatiin awwaala maluuf awwaalannee seenaa isaa ka gootummaallee ammoo itti guddannee ijoollee barsiifannoo fillee barannaa waan jedhu sanuma haa jedhuti. Wanni haasa'ame waan hedduudha. Aktiivistoonni maal jedhanii muummichi ministeeraa maal jedhee hooggantoonni siyaasaa Oromoo maal jedhanii dhaabonni hedduun afooshaaleen waldaaleen garaagaraa dhaabbileen garaagaraa ibsa gaddaa baasaatuma jiranii ammas hin dhaabbanne ibsi kun deemaa jira sagantaan garaagaraa qophaa'aatiin jira biyya alaattis biyya keessatti sagantaaleen qophaa'aatii jira gara xumuraatti garuu sirna geggeessaatti oduu tarkaanfanneetiin isaan goolabne maaltu fakkaata? Wata akkas Minisootattu waldaa hawaasa Oromootu Sempoolitti warra geggeessaa sagantaa yaadannoo Alii Birraattu jira waldaa hawaasa Oromoo Minisootattu amma sentiriitu deebisanii amme centeriitu jira jedhan ani waldaa hawaasa Oromoo amme center Facebook irratti na egaa isinii barreessa odeeffannoo gahaa isinii kenna daqiiqota muraasan dubattu yookaan saayii tokkoon akkasii duba isinii barreessa yaadannoo sun irraa hin oolina irra naafina isiniin jechuu barbaada. Waa'ee geggeessa isaa maal qabdu odeeffannoo? Geggeessaan isaa guyyaa boruu sirni geggeessaa kan geggeeffamu yoo ta'u mana jireenya isaa magaalaa Bishooftuu irraa jalqabeetiin geggeessaan biyyatti godhamu achirraa gara magaalaa Finfinnee addabaabaayii achirratti sirni geggeessaa erga godhame booda akka kabaja biyyaa isaan malutti jedhan koreen ibsa baasetti kabajni geggeessaa isaa erga godhame booda gara biyya dhaloota isaa Dirree Dhawaatti akka geggeeffamuuf achittis sirni salaata janaazaatii fi geggeessaa yookiin awwaalchaa akka geggeeffamu sagantaan kun guyyaa boruu kan tamsa'u ta'a yookiin kan geggeeffamu ta'a kanumaan sagantaa kennaa goolabnu. Egaan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Lafan sagantaan sun guyyaa keenyarraa kana fakkaata ture. Firoota ahlii akkasumas hawaasa Oromoo Dr. Kabajaa Artist Alii Birraa dhabeef rabbiin jajjabinaa kennu Dr. Artist Alii Birraa immoo rabbiin jannataan isaan haa badhaasu jecha sagantaa keenya goolabna. Sagantaa birootiin hanga walitti deebinuuf nagaan nuuf jiraadha. Birrata pari illi nur goite, jili malin kaba
Rabbi siyaa gootee dini maaliin qabaa Rabbi siyaa gootee birra dhaabbaaree illiin horgootee birra dhaabbaaree illiin horgootee dini maaliin qabaa Rabbi siyaa gootee dini maaliin qabaa Rabbi siyaa gootee. Wajibadu waya dhukkubsa juumana wajibadu waya dhukkubsa juumana jiru teenya lame wajjin dabarfanna jiru teenya lame wajjin dabarfanna wajibadu waya dhukkubsa juumana wajibadu waya dhukkubsa juumana jiru teenya lame wajjin dabarfanna jiru teenya lame wajjin dabarfanna birra dhaabbaaree illiin horgootee birra dhaabbaaree illiin horgootee diri maaliin qabaa Rabbi siyaa gootee diri maaliin qabaa Rabbi siyaa gootee. Sakan wajalana aduma fi ati sakan wajalana diribati sokku wal durabana diribati sokku wal durabana aduma fi ati sakan wajalana aduma fi ati sakan wajalana diribati sokku wal durabana diribati sokku wal birra dhaabbaaree illiin horgootee birra dhaabbaaree abaaboon horgootee dili maaliin qabaa Rabbi siyaa gootee dili